Harka fuunee ashamaa akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo kan taatan hundumti keessan bakka jirtanitti dhiyoo fagoo keessaa falateessanii warreen na hordofaa jirtan nageenyi koo kabajaa iddoo jirtanitti isinaa qaqqabu isiniin jedha. Warreen na hin beekne boonaanaan jedhanii chaanaalii koo Oromiyaa Staariif warreen haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kootti dabalamuu dandeessu. Guyyaarraa odeeffannoo waa'ee sirba Haacaaluun baasuuf akka ture dubbatee sanarratti sirbi sun maalirra jira, maaf hin gadhiifamu, maalirra ga'e kan jedhu odeeffannoowwan haaraa ta'an garaa qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na daawwadhaa, turtii na waliin taasisaa isiniin jecha. Viidiyoo kana warri daawwataa jirtan immoo like tuquudhaan na jajjabeessaa, sagalee nu ta'an isiniin jedha. Egaa guyyaarraa odeeffannoo waa'ee sirba Haacaaluu maqaan isaa eessa jirta kan jedhu maalirra jira, maaf hin gadhiifamu, eessa ga'e kan jedhu irratti odeeffannoo isiniif qooda. Hanga xumuraatti na hordofa. Egaa gootichi keenya artistii Haacaaluu Hundeessaa otoo hin wareegamiin dura naannoo torbee tokkootiin dura interview OMN irratti guyyoo waariyoo wajjin taasiseen akka dubbatetti sirba maqaan isaa eessa jirtu kan jedhu baasaa akka jiruu fi istiidiyoo keessa akka jirullee dubbatee ture. Haa ta'uyyuu malee erga Haacaaluun wareegamee asii guyyoonni bubbulanii torban ji'oonni lakkaa'amanii jiru. Egaa gaaffii namoota hedduutti kan ta'e kuni sirbi Haacaaluu kun maaliif hin gadhiifamu, maalirra jira, eessa ga'e, maaliif dhokfamee kan jedhu irratti gaaffii namoota hedduu ta'e ana dabalatee jechuudha. Egaa odeeffannoo ani tibba kana argadhe tokkommoo akka ibsutti sirbi Haacaaluu kuni erga Haacaaluun wareegamee hanga torbee sadiitti istiidiyoo Haacaaluun sirba isaa xumuraa kana itti hojjechaa jiru sana irratti qaamota nageenyaa mootummaatiin istiidiyoon sun doorsisa hamaa irratti geggeeffamaa akka ture. Kana malees immoo erga ji'a tokko erkatee booddeen immoo istiidiyoo sana keessaatii sirbi Haacaaluu sun qaamota mootummaatiin fudhatameera akka jedhamu odeeffannoon tokko na bira ga'ee jira. Haa ta'uyyuu malee odeeffannoon qaamota istiidiyoo sana biraa arganne akka ibsutti immoo erga Haacaaluun wareegamee asii guyyaa halkanutuun jedhin sirba isaa sana seef goonee bakkeewwan garaagaraatti dhoskaa fi bakkeewwan garaagaraatti seef gochaa akka turani dubbataniiru. Egaa sirbi Haacaaluu kuni akka qaamota mootummaatiin fudhatamu waan beeknuuf sirba isaa kana dafnee dhoksinee sirba isaa sana istiidiyoo keessa akka jiru yeroo jiru kanatti edit godhaa kan turree fi viidiyoo irratti hojjechuudhaaf yaadamaa akka jiru. Haacaaluun illee viidiyoo irratti hojjechuuf akka fedha qabuu fi nuun immoo saawundii isaa yookaan audiyoo isaa sana edit gochaa jirra yeroo Haacaaluun boqotu jedhanii jiru. Erga Haacaaluun boqotees saawundii isaa kana bakkeewwan garaagaraatti seef goone jirra bifa audiyootiin gadhiisuuf waan danda'amuuf jedhanii jiru. Haa ta'uyyuu malee audiyoo isaa kana edit godhamee hin dhumne persentiin 100 hin dhumne reefuu xiqqoo irraa edita. Haa ta'uyyuu malee bakkeewwan garaagaraatti dogoggorri akka jiruu fi isaan dogoggora sana sirreessinee edit goonee babbareechaa akka jiruu fi editii sana immoo hin finne jedhanii jiru warreen istiidiyoo sana keessaa. Haacaaluun sirba isaa eessa jirtu kana irratti viidiyoo hojjechuu fi yaada akka jiruu fi itti qophaa'aa akka jirudha kan dubbatanii warreen qaamota istiidiyoo sana keessaa hojjetan irraa akka odeeffannoo argachuu dandeenya jechuudha. Sirbi isaa kun eessa jirtu kan jedhuu fi sirba qabsoo akka ta'e dubbataniiru warreen istiidiyoo sanaa jechuudha. Egaa sirbi Haacaaluu suni audiyoon isaa hojjetamaa akka jiru qaamota mootummaatiin immoo gaafa fudhatamu sana doorsisi jabaan irratti geggeeffame istiidiyoo keenya keessa seenanii meeshaa baay'ee faayila baay'ee nu jalaa balleessaniiru jedhani warreen qaama istiidiyoo sanaa irraa argannetti jechuudha. Egaa sirbi Haacaaluu eessa jirtaan suni akka gadhiifamuu fi yeroo gabaabaa keessatti maatii waliin gaaffii yookaan yaada wal jijjiirree sirbi isaa suni akka gadhiifamu ni taasifna jedhanii jiru warreen istiidiyoo sana. Garuu qaamonni mootummaa official yookaan originaalii viidiyoo audiyoo Haacaaluun nuuf kenne sana kompiitara keenya keessaa baballeessanii jiru. Original audiyoo isaa sana isa editaa jiru sana seef goonee originaalii sana hin arganne nu jalaati kompiitara irraati balleessanii jiru jedhanii. Egaa kabajamoo hordoftoota koo guyyaarraa odeeffannoon qabadhe kanarratti walumaa galatti wanta jechuu barbaade cuunfaan odeeffannoo kooti.
Sirbi isaa Eessa Jirtu kan jedhu kun istiidiyoo keessa jiraachuu fi oriijinaal isaa yookaan isaa Haacaaluu sagaleen isaa laate sun qaamota mootummaatiin balleeffame yookaan dileetti akka jiru kana malees gaa warreen istiidiyoo sanaa immoo odeeffannoo isaa sanaa yookaan sagalee isaa sanaa seef godhanii akka jiranii fi inni oriijinaal yookaan innichi ofiishaaliin sun immoo qaamota mootummaatiin fudhatamee fi inni achirra jiru immoo dileettee akka jiru odeeffannoon guyyaa argadhe kun ni mul'isa. Egaa gaaffiin namoota hedduu kan ta'e sirbi Haacaalummaa fi hin gadhiifamu kan jedhu irratti doorsisi hamaa istiidiyoo sanarra waan jiru. Kana malees gaa warreen istiidiyoo sanaas gadhiisuudhaaf mirga hin qabanii maatii Haacaaluu haadha warraas ta'e abbaa obbolaan Haacaaluu wajjin waliigaltee irra erga ga'anii booddee qofa kan isaan gadhiisuu danda'anii guyyaa irraa odeeffannoo ani qabadhee dhufee sirba Haacaaluu Eessa Jirtu maaliif hin gadhiifamu kan jedhu irratti kana fakkaata. Hanga xumura viidiyoo kootti turtii na waliin taasisuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha yeroo biraa viidiyoo kan birootiin walitti deebinaa. Hanga xumuraatti na hordofuu keessaniif galatooma. Yeroo biraa viidiyoo biraa walitti deebinaa. Ammasittuu turtii gaarii isiniif haa ta'u.